إيه نوج يسوي لا رامتك أربعمو الرجال تاجين ما بوني مرتي أنا ما في الأورجو ده يا أبو قتاي بس هاي ما نتلا سوكتاري لا إتيرام هاي قرب تلا ده مختار يوم نكون في ده مجوتنا يا أخي ربي أما أجيت أبو قتاي كاتي مختار في اليوم مالتك مختاري أنا تلا هرنا سمرقة ما بشل بدرقاني Yoyaa sama harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu guyyaa har'aas immoo viidiyootiin walitti deebinee jira dhaggeeffadhaa akkasumallee like subscribe share gochuu hin dagatina dogoggorri yoo jiraate illee nu barreessaa garuu dursa viidiyoo sana caafisaa dhaggeeffadhaa. wal baradhaa Ajijjiira ani maashaallah mucattiini bareedisee ta'uu boombii dhoofti maqaa boombii dhootu qabda maqaa qofa sun kan isiin bareedu ajaa'iba bareedi bareedumsa fuula qofa laal taaree dhaabbanna isii osoo gabbuutee argite eessa biddisa laalime siyaa laalu gabbuu isi gabbuu laalime gabbuu itti mul'is qaamati dheerina isii eeggasi ayyoo gabbuu obboleessa mucaa saniif obboleessa waan ta'eef dirqama asii laaluunis innis murteessuu qaba akkanatti wallaa akkanatti bareeddi akkamatti gabbuu siyaa laalu haali gabbuu dhaabbanna isii dheertuudha namatti tolti argita maashaallah waan akka jiran citti dabbaa qabdu eessa wal biratta dheertuudhallee dabballeen dabbaa miti maashaallah dha la eessa wal biratta ittiin duwidi qalloodha tamiila bulguuti tama maali yaasii mammaayis maal jira asirraa gamaa maan nurraa dheessisa nama akka Egaa akkuma beekamu jechuudha akkuma dhufee wallixeen onneen isaa dhaatte banamtee jaallattee jechuudha gadi buusee ilaalladhu malee jedhe jechuudha maalummaa mucayyoo jechuudha salphatti ilaallate jechuudha hajii hojii keenyaan jechuudha mucayyooti amma bakka onneen isaa banamteetti gabaabaatti jechuudha. Jaallateera ammuma argee hin bareeddi jedhee dubbisee of barsiise gadi buuyuu qabdu jedhee gadi buufatee mucayyoo laallatee hin bareeddi jedheetti jira jechuudha. Egaa akkuma beektan isin jechuudha hajiin haadha manaanii qabaa caaltuu akkuma isin beektan ammallee biyya galtee jirti jechuudha ji'oota muraasadha jechuudha kan isheen biyya galtee jirtu. Isaasitti immoo nama biraayyuu waliin illee ni jira jechuudha nikaa godhate jechuudha. Amma garuu nama kan biraa muktariif dhufte mucayyoon tuni inni garuu jechuudha ammuma argee ammuma namaaf naarka balleessi yaa gidhi isa kana wala amma laqati kasaa dhageeffadhu muktaari amala isaana beekamu muktaari anatu itti ilaala jootana rabbii jedhii nama dandabase maal itti ilaalta muktaari la itti ilaalan garuu itti ilaalta muktaari ilaalee fide isii muktaari suuraa itti mul'isee muktaari amma yoo muktaari achi geessee yookaan maarree jette muktaar amala isaanii beektamati yoo akkuma fedhe mucootana yaa akhi rabbii jedhi amma dhageetta abboo gattaa kaatee muktaari fideel maal taate muktaari anatu ilaalate bira taasii dhalate xiqqoo ilaala abboo taayikaa egaa akkuma daawwataa turtan jechuudha mucayyoo kana muktariif hin kennin muktariif nama biraa barbaanna malee mucayyoo kana nan dabarsiinii anatu barbaada maallaqa ittiin biyyaa fiddelee siifan kenna mucayyoo kana jaalladheera mucayyoo kana gadin dhiisu mucayyoo kana hin bareeddilleetii jedheetu jechuudha kan inni jiru jechuudha haajiini egaa akkuma beektan caaltuun biyya galtee imaana jalqabe imaanis dhiisee sadaffaa irratti onneensaa kun baay'ee dhaattee jirti jechuudha sardaallee jirti jechuudha boqonnaa dhowwaa jirtiini haajii jechuudha mucayyoo kana immoo Saidoon kan inni fidee muktarii jechuudha muktarii immoo akkuma isin beektanii Kamilaa wajjin wal dhiisanii jiru jechuudha Kamilaan immoo abdataa faana baateeti kan jirtu jechuudha. Egaa haajiin immoo lakkii hadaraa rabbii jedhee jechuudha maqaa rabbiitiin isa qabaa jira jechuudha nama biraaf kennuun qabdu anan dabarsinii ani waan barbaadde siifan godha muktariitti hin himini mana muktarii sin geessini na bira kaayee jedhee akkuma kana Saidoon immoo isa bukkee kaa'uudhaaf jalqabayyuu karoora inni qabu jechuudha inni garuu lakkii jedheetu jechuudha kan inni jiru. Maaliif onneen banamte baay'ee jaallatee mucayyoo makiinaa keessaas buusee ilaallate waan ta'eef hedduu itti banamteetti onneensaa mucaan amma sa'aatii ammaa kanatti illee osoo fuudheen jaallata jechuudha. Garuu immoo nikaa nama biraa irraa qaba. Mucayyoon tun tole jetteef immoo lakki jetteen. Har'a barte har'a ni jaallatti mucayyoon tun. Innoo akkamitti har'a kee har'a jaallate mee viidiyoo kana olaata. Tiyaana amasee marqatte. Aboo gattaa kaati muktaari fidee dhageeffadhu. Ati yaa akii atamma caaltu dhiiste caaltu irrallee tamam.
caaltullee ati caaltullee dhiiste ammas imaane ammallee imaane wajjin galtee mati imaane dhiisa rakkofa imaane moo sana qisi imaane dhiisa soraa taati laa tanan bareedo tanan abbo gataa ka imaane wajjin wal fuudhan imaane dhiisa indisa rabbi nama tokkotti yaa kin marati imaane dhiisa waliin beekanii imaane isi akkam jennee isillee suuraa itti mul'ise Muktaar jaalata laa qoy dura sirra gaafadha أنا كم تسجلت عند ماما سيغريمي ما تشبه خاتني قبل جال اللي أما جال اللي قبل جارتي بيقول تسنجري جارتي بيقول تستوج maaliif ree dhuguma ka har'a bartee har'a akkamitti jaallachuu dandeessi jechuudha iddoo kanatti ishee jaalladheera garuu dhuma ishee hin barbaada jechuudha sababiin isaayyuu dubartoonni keenya dhiira amma si jaalladhee siifan du'aa waan barbaade siifan taadee of urgufee of lallaafisee kufuu barbaadu jala dafaniitu of kennu jechuudha sababa kanaafiyyuu jechuudha dhuma obboleettii keenya kanaa ilaalla jechuudha isheen garuu diddee jirti inni garuu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha abidda ho'aa yookiis immoo barbadaa walakkaa akka nama galee tokkotti jechuudha asii Sayidoon isa hin gadhiisu jechaa jira siif hin kennu nama biraafan fidee Muktariifan fidee kanaafuu mana kee kaa'een itti deebisaa malee yoon akkasumatti geessee Muktariitti kennee Muktar immoo na barbaacha na jaallattee dhufti jedheetu sababa kanaafiyyuu ani siif hin finnee jedha duraan caaltuu miskiinalleeti situ ofuma keeti malee namni gargaru sin baafne ishee sossobi deeffadhuti jedha inni garuu ishee sanas lafa kaa'etti mucayyoo tana nan dabarsiinii bannaatish jedhee yookiis immoo maqaa rabbiitiin isa kadhataati kan inni jiru mucayyoon immoo isa diddee jirti jechuudha dhiira akkasirraa waaqayyo sanaa qabu sinin jechuun barbaada shamarroche nama amma kee amma sin argee sin jaallatu jechuudha maalummaa mucaa kana hin beeku waliin haasa'ee hin beeku amma kee amma jaallate jechuudha amma kee amma dhiisa wanti amma kee amma si qabate amma kee amma si dhiisa jechuudha kanaafiyyuu jaalalli jechuun immoo jaalalli jechuun waanuma utaalee lafa ol nama baasee mallaqa itti baasee fichisi biyya kanaas waan ilaalame kafale wuci ati fiddu sana dalanii si kafala geetta sayid yaaki ani wuci meeqa birri meeqa itti baasee fide ammas Muktaar jedhee fide isillee Muktaar jettee dhufte amma akkamitti sittuu garagalte birrillee hedduutti baase waan dallala kafale dhufe yaa kedha geetta imaani birrii na bira geette bitta birrii irraa waa ati fiddi si kafalaati birrii ifaani yaa gaata yaa kiyaat maaluma sina keessaati cinqaa meeqan daladee fidee si birrii si'ati intoo yaa keen akkanaa kafaltuu fi bitate Muktaar fide mucattiiroo hin jettu Muktaar maafi egaa akkuma sin dhageessan jechuudha birriin illee jechuudha imaaneeti yookiis immoo mucayyoo amma isaa wajjin jirtu kan ishee dabarsee Sayidoof kennee mucayyoo ishee kana fudhata jechuudha tokko nikaarraa buusa lammata immoo jaalala isheen dhiisa sadaffaa immoo qabeenya isheetti fayyadamaa jechuudha kanaafiyyuu waan tokko wantan isiniin jedhu tokkotu jira jechuudha dhiirri amma kee amma isin jaallatu kamillee jaalala dhugaa isiniif hin qabu. Tokko namni yoo namaan adda bahee fiigee dhufee dubartii biraa jaallata. Lammata immoo yoo itti fayyadamu barbaade. Sadaffaa immoo maqaa balleessuu fi akkasumas yeroo itti dabarfachuudhaaf jedhee jaallata jechuudha. Kan biraa immoo dhugumaan illee jechuudhamti kan fuudhullee jira. Haa ta'u malee garuu harki caalaa fi baay'een isaanii kanneen yeroo itti dabarsuudhaaf itti fayyadamuudhaaf jedhe jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kunillee aktarii inni dalage jechuudha yookiis immoo bakka inni bu'ee akkanatti hojjete jechuudha dargaggoota hedduutu akkasitti obboloowwan keenya shamarran hedduu goyoomsee kan isaan itti fayyadamaa yeroo itti dabarfata irraa nyaatee booddee immoo gataa jechuudha. Asnaali ije keessanaali akka nama kan tattaafame. Yoo hiike teerumta isiin hiika kalaas. Teerumta yoo isiin raakina heerumta. Muktaar liista kalas. ديسي Maaliif? بس ناكي ترى نما Qaama furdina laalte maali? بقى ناكي ترى يو ديسي هي هاي تولي Akkasimi yalla obboleessi kana booda maali daraan bira gabbu. Mallaqa baasee fidoo. Mallaqa anasi kafarsi amma dura maas hin jiru. Eessa buudeen taram? Mana galla. Een wajji. Hisi wajji. Laarraa miti kaa arraba ammoo. Arra galtaa wajjin. Maan boonye. Imaratte. Ala ma ofii dorgoo Ee bogataa yaa Muktaar fidee. Isheenillee akkuma isin argitanii tole jetteeti nikaarraa buusi yookiis immoo qalabata gooteef sanarraa hiikiiti. Sifaan hangaleettee isheenillee harka laattee jirti jechuudha. Innillee kootu jedhee maallaqa osoo hin kaffaliin maallaqa sana yoo akkuma jalqaba dubbate jechuudha kan namaa fuudhee kennuufiif jira. Isheenillee fudhatee dafee manatti galuudhaaf sassataa jira. Sayidoon immoo lafatti hafeeti kan inni jiru. Isaan kan isaan dalaganii
fakkeenya barsiisuufidha jechuudha. Barnoota guddaatu irraa argama jechuudha. Piraankii irratti dalagan jechuudha. Viidiyoon kun ergaa gurguddaa qaba jechuudha. Dhiira amma kee amma si jaallatuu fi dubartii amma kaatee amma lapheen ishee banamu jechuudha. Akka isheen wajjin buutee sokkite argitaniittu. Argitan? Kanaafiyyuu jechuudha. Shamarran keenya of eeggadhaa wanta hundumaafiyyuu jechuudha. Namoonni koomentiin immoo hin arrabsinaa jechuudha. Dhala namaati waan ta'eef sooshaal miidiyaa namni barsiisuuf, barachuuf, ittiin baduuf, ittiin balleessuuf jedhee fayyadama. Dhimma dantaa dhuunfaa nama sanaati jechuudha. Kanaaf viidiyoo reaakshiniin keenya yoo isinitti tole like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Yaadaa fi koomee qabdan immoo nuuf dhiyeessaa isiniin jechuu barbaanna. Yeroo baay'ee garuu laayikii hin gootan rakkinni keessan guddaan kana.